itti darbaa haqqisaa waan barbaadaniif keessa itti dandaati yaajachuu garuu dhugaan jirtu realitiin bakka dubbiin jirtu ummanni Soomaalii wanti Oromoo fixaa jiruuf akkamitti Soomaaliyaa Abiyyiin addaan baasaa Abiyyiin maaliif waliigaltee godhee ummatas hargeessaatii wajjiniin maaliif addunyatti isin beeksisa ja'anii maaliif hargeessaan Soomaaliyaa taatee maaliif Soomaalii mootummaa mataa isii dhaabbatti Abiyyi amma mootummaa Itoophiyaati inni yoo ragaafee addunyaanis ragaani baatii fi maaliif waliigaltee kana godha maqaa Oromootiin godhe jedhanii Oromoo sababa sadii rakkisu jiranii viidiyoo sekondii 50 tan daqiiqaa takkan guunne kaniiran tiktookii jala kaayetu ummata Soomaaliyaa rakkisee maayyimiin feesbuukaa fi tiktaakii suuraan yaa viidiyoo jee qabdee warri olii gadi hin deemtan rabbiin dalagaa keessa isin harka haa balleessu ummata sammuu isaanii keessa bishaan hin yaane ummata maanninnatii isaanii hin beekne ummata eenyummaan itti hin dhageemne ummata miirri namummaa itti hin dhageemne ummata waan xiqqeessee waa yaadu ummata fageessee waa laalle ummata bal'isee waa laalle girrisaa fooloo fi yuutuubarri baraachi warri girrisaan yuutuubaraa fi fooloon maraachite maqaa keessa rabbiin borofata isin harka halaaqu warra seeraan sooshaal miidiyaa fayyadamee fooloo guddifachuu hin beekne warra seeraan fayyadamee yuutuub isaa guddifachuu hin beekne warra maqaa nama balleessuu maqaa nama ajjeesuu irratti xiyyeeffattanii miidiyaa kana fayyadamtan maqaa keessa rabbiin isin haa balleessuun isin jechuu barbaada. Ani nasiraan mootummaadha. Mootummaa Soomaaliyaati ani. Mootummaa Itoophiyaati ani. Ani bar viidiyoo daqiiqaa takka hin geenyeen dubbadhee waraabe malee san keessatti bar Soomaaliyaan Oromoo dha'uu qabdi hin jenne Oromoon Soomaalii dha'uu qabdi hin jenne bar akka nama tokkotti miira namummaatiin Abiyyiidhaan aangoo gadhiisi jechuu hin dandeessan. Abiyyiin mootummaa Itoophiyaati malee mootummaa Soomaaliitii miti. Kana wanni isin galche hin jirtu jeetiin dubbadhee Soomaaliitti Soomaaliin hin arrabse moo ni hin faarse moo ni hin xiqqeesse moo lolaan labse moo sababni ni sababa kiyyatti namni du'uuf maal jechuu keessanii ummata sammuun isaanii keessaa lafatti buutee sammuu isaanii keessatti biyyeen qabattee biyyee irraa daawwachuu dadhabe deema sammuu keessa dhiqadhaa qulqulleessa sanboota sooshaal miidiyaa fayyadama. Maayyimoonni warri afaan Soomaalii hin beekne immoo sirriitti waan ammaan isin yemmuu jiru dhaggeeffadhaati kanatti fayyadama. Isinii galee mootummaa nama kan wacii meeqa kafalee mootummaa biyya meeqaa jidduu teessee walii akka mallatteessan goote lafa dhiistanii sababa nasiraatti Oromoon Soomaalii keessa jirtu hidhamaa jirti du'aa jirti jettanii maqaa kiyya fuutanii deemtaniif silaan biyya hooggane waliin xaraqeetiin bakka takkatti maniidhaa isin kaaya.
until